Ashama harka fuuni hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduu isaa kana qabadhee isin dhiyaadheeram oduu waliinaan ibsaa gadaatiin dura dursuun oduu hangafootaa dura ta'an paartii Biltsiginnaa waradaa Amaaroo ajjeefamuun dhagahamee jira. Magaalaa Wallaggaa Lixaa keessatti iddoo Horroo Guduruu jedhamutti namoonni 29 ajjeefamuun dhagahamee jira. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa wajjin mul'atan jedhamee jira. Mootummaan Cimsaa Suudaan akka cinqamanii kufan gufuu ittiin ta'uu jedheera dhaabbanni biyyoota gamtoomanii. Paarlaamaa irratti Biltsiginnaa paartii bakka bu'ee hirmaadha kan jedhe Ustaaz Abubakar Ahmad filannoo irratti akka hin hirmaanne dubbatee jira. Muhammad Al-Arusiin paarlaamaa irratti federaala bakka bu'uun akka hirmaatu dubbatee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo itti oduu bal'inaan laaluu bira geenye jira. Amma oduu tokko Durataan paartii Biltsiginnaa Amaaroo ajjeefamuun dhagahamee jira. Durataa paartii Biltsigichaa kan ta'an Daanyachoo Ichaaloo dhukaasa irratti banameen du'uun isaanii dhagahamee jira. Bulchaan Amaaroo malee namoonni qulqulluun hedduun du'uun beekamee jira. Itti aanaa bulchiinsa magaalaa madaa'uun hospitaala Arbaa Minci galuunis ibsamee jira. Dhukaasni kan baname hidhattoota shanee Oonagiin kan jedhan koomishiniin poolisii aanaa Amaaroo himanii jiran. Akka odeeffannoon aanaa Amaarootti yoo ta'u durataan paartichaa malee lubbuun namoota hedduu baduun himamee jira. Namoonni hedduun miidhaan guddaan irra gahuun himamee jira. Hanga ammaatti odeeffannoon qabamu yoo jiraate lubbuun namoota 8 darbuun yoo beekamu namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne hedduun isaanii bosonatti fuudhamanii deemanii achitti haleellaan fi rukuttaan irra gaheen ajjeefamuun isaanii himamee jira. Wallaggaa Lixaatti Horroo Guduruutti namoonni 29 hidhattootaan du'uun dhagahamee jira. Wallaggaa Lixaa godina Shaambuu aanaa jaartii qabalee Deebis jedhamutti hidhattoota shanee Oonagiin namoonni 29 ajjeefamuun maatiin namoota du'anii himanii jiru. Dilbata darbee aanaa jaartii Deebis qabaleetti jiraattonni iddoo mana amantaatti seenuudhaan tajaajila mana amantichaa yeroo sanatti ajjeesuun akkasumas namoota 29 mana amantichaa keessa turan gara bosonaa fuudhanii deemuun reebuun ajjeesaniiru jedhameera. Reeffi isaanii bosona keessatti gatamee argamee jira. Sirni awwaalchaas achumatti taasifamee jira jedhameera. Yeroo sanatti milishaan aanichaa fi poolisiin naannichaa deeggaramuun humna waraanaa shanee rukutuuf daboo bahaniin haleellaan irra gahuu himamee jira. Yeroo ammatti uummanni naannichaa hidhattoota shanee sodaachuun iddoo jireenyaa gadhiisanii dhiyeessaa jiraachuun himameera. Humni waraanaa Oromiyaa taatee kanarratti hanga ammaatti odeeffannoon kenne hin jiru jedhameera. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee pirezidaantii Keeniyaa waliin mul'ataniiru jedhameera. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee pirezidaantii Keeniyaa wajjin Naayiroobitti wal arguun himamee jira. Pirezidaantiiwwan lamaan waa'ee Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti mari'achuu himamee jira. Kunis kan ta'eef walitti dhufeenya lamaan jidduu jiru cimee akka itti fufu taasisuuf yeroo ta'u yeroo darbe mootummaan Itoophiyaa fi Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa wal arguun karaa bifa ifa ta'een akka waliin hojjetan himanii turani. Haa ta'u malee walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Keeniyaa hangas hunda miti jedhameera. Sababni isaas rakkoo Itoophiyaa keessatti ka'een ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadii fi Joon Baayiden mootummaan Ameerikaa akka wal lolan ni yaadatama. Haa ta'u malee pirezidaantiin Keeniyaa Ameerikaa deeggaruun baramaa jira. Saalawarqi Zawudee maal sababeeffachuun akka Keeniyaa dhaqan hanga ammaatti wanti ifa ta'e hin jiru jedhameera. Ustaaz Abubakar paarlaamaa bakka bu'ee dorgoma kan jedhan dhiisanii jiran jedhameera. Ustaaz Abubakar peejii isaanii irratti akka himanitti kaadhimamaa ta'ee filannoo bara 2013 irratti hin hirmaadha jechuun kana dura ibsuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee duratti kaka'umsaa fi fedhii irratti hirmaachuun yaada kan qaban yoo ta'u hanqinni yeroo fi piroojeektii jalqabame galmaan gahuuf yeroo dhabuun akka hirmaachuu hin dandeenye himanii jiru. Kanarraa ka'uun hiriyoonni isaanii kan akka Ustaaz Ahmadiin Jabalii fi Kaamil Shamsuu akka hirmaataniif deeggarsa narraa eegamu hundanan taasisa jechuun dubbatanii.
Muhammad Al-Ruusiin federaala bakka bu'uun akka hirmaatan himamee jira. Muhammad Al-Ruusiin biyyoota Itoophiyaa ijaaruuf biyyoota alaa wajjin dalagaa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Muhammad Al-Ruusiin yeroo hedduu dhimma hidha Abbayyaa Ijiptii fi Itoophiyaa walii galchuuf yaalaa tureera jedhameera. Muhammad Al-Ruusiin filannoo bara 2013 irratti kaadhimamaa federaalaa bakka bu'uun dhiheenyatti Finfinneerraa akka hirmaatu dubbatee jira. Mootummaa ce'umsaa Suudaanitti gufuu ta'e akka kufan hin fedhu jedhuun dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ministeerri dhimma alaa Joosef Ooriil mootummaa Suudaan Hamduukii waliin silkiin haasa'uu jedhameera. Ooriiliin akka hedduu dubbatanitti yeroo hedduu rakkoo Itoophiyaa keessatti mul'atu kan hin deeggarre ta'uun ibsamee tureera. Waa'ee hidha Suudaanii fi Itoophiyaa walii galchuu fi waraana Tigraay keessa akka dhaabbatu gochuuf ergaa akka ergan ni yaadatama. Haa ta'u malee kufaatii Suudaan hin barbaadu kan jedhan Ooriil dhaabbanni gamtoomanii maal akka Suudaaniin deeggaruu hedduu ifatti wanti isaan ibsan hin jiru jedhameera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Meediyaa oduun sa'aatii kanaaf qabannee isin dhiyaanne kana fakkaatan sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.